Sawaa dhibbaa fi digdamaa kan Itoophiyaa daqiiqaa 500 isiniif bilbiluu danda'u akkasuma intarneetii ija tokkodhaa waliin isiniif kennuu danda'u akkaataa guuttachuu dandeessan yookiin hidhachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan fa'aa tura ardofa. Aappii nama isinitti agarsiisu kana bilbiloo keessatti gabbuufattu aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti ni galtanii achi booda bakka sarchii kan tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jalatti ni baasira tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuujobis.com kan waan tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas deesifidhaa asirratti ikoon isa kan tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee saa taa caa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kan isin ibsa suuraa kan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda abjii buufachuudhaaf suuraa lusaa gaddeemtu lusaa moodeemtu. Achi booda dhumarratti kan abdii waan kan birraa yaappii astu buufadhaa kan jalatti daawulood kan jirtu daawulood kan tuttaniiti aappii kana bilbiloo keessatti buufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappii lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanitti isin gaafata lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanitti guuttanii bantanii achi booda kan haala kanaan isin banama. Achi booda asirratti mana juurlaan kan waan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda ammallee asirratti subscription kan waan tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti add new packages kan waan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan packages jiru hunda isiniif tarreessa jechuudha hanga Itoophiyaa argattan asirra lultaa gaddeemtu. Egaa daawwattoon kiyyaa kennu inni isa kana jechuudha isa dhibbaa digdama kan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan isiniif jechuudha akkuma asirratti isiniin jee asirratti daataa sooshaali jechuudha geegaa 74 isiniif kenna daataa immoo geegaa 25 mijjaan Itoophiyaa bilbilu immoo daqiiqaa 500 isiniif kenna jechuudha kan isiniif turu immoo ji'a tokkoof jechuudha amma guuttachuudhaaf asirratti koontinuu kana yoo kilik gootan alaa turuma isiniif guutuma jechuudha sabskiraayib gootanii fayyadamuu dandeessan ji'a tokkoof.